I don't know. Eenyu mucaan si waraabe biftu. Ilaa mucicha kam ture beektaa maaki bataam tigzeem Haata imi ati sin kijibin jaalallee feetu. Akam sitti madha maaki gzeem biyya jiru sana beektaa akkam akkan irra ture akka irra as Dubai dhufee ta'u zanna qeexaa miti sirriitti beektaa keessaa walasaa waan hunda isaa hin beektaa kazaa angizee sana biizan kun gubanne biizan kiyya gizee gubate sana bakka waanumaan deebi'ee carraa tokko argachuu hin dandeenye natti fakkaate maaliif bideessuun anaaf gizee baay'ee ulfaata yoo jiraate dhugaa rabbi gizee sanaanii biraas yoo akkam xiqqaate kiiloo ja'a akka gannasi. Haye. Haye. Deemuudha kaani kamaaki bakka galma. Deemuudha kaani. Eessa deemu haata? Biiroo. Bakka dalagaamo. Maakii mul'achaa jiru. Buyya korniisa irratti qabeeti bakka korniisaa mul'atu jira. Ani mul'achaa jiru yaa salkii ol qabeeti. Chaarjii godhataa jira. Thank you na himuu keetiif. Ajaraachuu. Naa dubbii dandeenyu nuuf fidha jechuudha. Naa ambar sagaleen suni. Qinabbirii natti fakkaate daanu guutumaa waa soitee jirtaa'u. Kasii waraabe. Baay'isawwee addunyaa kanarratti dhiirti dubartii takka. Sagalee waraabdee poostu gootu. Dhalaa takka. Viidiyoo waraabdee. Maaki qoy kaam gimmaashan irraa sitti maa. Wallahi akka waan inni dabarsitti wanta dallaamu wanta jijjiirama wadaadhaa. Namaaf jedhee miti ana waa dabarsu. Maaki nan jaaladha nan kabajaa. Eenyu olitti si jaaladha eenyu olitti si goota qabaa waan karaa kiyyan si dabbaru arguun barbaadu. Garuu yaa ta'u malee waan inni dabarsetti. Dubartiidhaami dubata na jibbita taanaa asumatti na jibbita garuu waan akkam ture beektaa sitti mee maakii sanaa gizee kabbaadii natti ture waan deebisee carraa biraa natti fakkaate kazaa mucaan kun wanta naasaa turre haizosh biiftu si biran jira waan takka hin yaadimi yoo kun mana keessa jiraattu dhabde haadha koo bira dhattee jiraattu ana haadha isaa biras dhagee jiraachuu barbaadde zimuman jedhee geetamni keessa nu dhagaa maaliif barau abooban naati gisee haasoitu maaluma akkana wal jala xa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 
haasawaa jirta. Ati mana murtii deemtee yoo nama kasastee'u sababa dubbii wal jala neetu kana mana hidha si darban osuma akka qabdu. Ati haasawuu jaalattaa biftii wallahi haasawuu jaalattaa sana naarii. Baay'ee naasa'im gaa'is waan baay'ee naasa'e odoo gartanii. Bar oduu jaalattaa suuta nuyi miree akkatti akkamiin nuu gala maami. Mootii irraan ture duraan. Ammoo si godhee suuta jechuu dinnaan. Jarjaraan jira kaa nama biroon deema. Duuba jarjartu booda haasawaa jedhama malee bar. Dubbii gashar yoo goote nuun galu suut malee. Innaa maatii ilaala amma xiqqishuu siimee deema. Xiqquma xiqqoo ishee. Mucaa kana wajjiniin akkas na gargaara ture. Kaza booda baay'uma na gargaara ture. Maallaan jedhee carraa isa dhumaa kana gaafa biizaan koo gubatu. Biiftuu hidhe oon jedheen. Ankoo fedhii qabda taanani an Kaanaadaan jiraadhaa. Itoophiyaa torban lama booda nan dhufaa. Yoo fedhii akkasii qaba. Inni gama sagaleen koo fedhii Kaanaadaa yoo qabaatte irra dhaabbatte. Kaanaadaa yoo akkasii ani Kaanaadaatti asi fudhadhaa an jedhe. Amma jechuun fedhii jaalalaa keessa hin jiru. Animmoo si akka obboleessa kootti as ilaala na bira dhaabbattaa. Diyaaspooraan sagaleen kan kee daanuu diyaaspooraan qaalichi. Maalin beekaan diyaaspoora ta'e namichi silma maali malee amma nama isa hin beeku. Kasuuraa waliin kaate sanii miti. Andura mana
kanaafuu suurri suni agartee yoo jiraate karaa irratti kan wajjin kaane. Karaa irratti suura wajjin ka'een qaxxuma mana koon galee inni mana yeesuma dheeraa kana dhiisi amma dubbii dheeraa kana dhiisi. Amma inni maal abbaa isaatiif sagalee si waraabee poosta si godhe. Ingizee sana kaalaan inni nama wajjin viidiyoo hojjedhes na gaafatan. Naman kan dura jaaladhee bira darbellee na gaafata. Ambar kanaaf dubbii akkana waa hunda zarazzartee akka himtuun barbaanne barlaan zarazzartee sizarazzaree ጭንቅላትሽ ይዘረዘራል ጄቃለች ሲገለኝ ስመነዝሬ ትመነዘሪያለች ቱጅራ rakkoon isaa maali maaliif sagalee tante si waraabaa baagatiif na waraabda jettuun likkii isaan himtuu feeti. Maan akka amma inni maa kenna sinitti madheen jiru barsitti mee jira akka inni waan obboleettuma kee jaalattu sana ani morma ishii fi mataa ishii gargar godhee tanan viidiyoo si erga guyyaa xiqqoo keessatti ergadhu ati yoo maala keessa baatee dhabamte ana sisteriin jirti biyya sisteriin takkittiin ani lafti koo jirti. So biyya tokko gaafa siinfatu gabaa tokko keessatti gabaan keenya tokko sira kanaafuu an takkaayyoon siillee maatii biyya kana keessa baatee si argachuu dadhabe maatii kee namoota ati jaalattu muuluu akka nani godhu naa agarta amma saa kana keessa akkas jedheeti kan naas fararru garuu ijoolluma keenyaan akkana naan jedha maaf narraan dhoowwitanii sini galee maaliif narraan dhoowwitan jedhee ijoolletti himadhe nama deebisee nama biraatti illee nimannee ana jalta miidiyaalee gochuun barbaadu garii namicha ammoo sa'aatii kana keessa akkas jedheeti kan naas fararru. Sagalee kan kee post godhare. Ani waanuma isaa wallaale waanuma inni narraa barbaade ankaraa keessa odoonatti naasa'in inni sagalee sana postote silkii kiyya qaba yaa an waada wajjin viidiyoo namna sana postote sagalee jinjanaati. Janjanaa miti gaafii na gaafate gaafii sana immoo sagalee biraa irratti hidhee akka waan kiyya godheeti postotate. Achi kan postotaa ture immoo ijoolluma keenya ijoolluma shamarraatitu waan sana postotaa turan. Maal kana eessaa fidanna eessa? Namni haadha hin qabne homaa hin qabu. Qananummaan guyyaa sana duuti. Qalbiitu nama cinaa hin jiraan yaadaan xuuxamu. Madaa qoruu hin dandeenye hoqqachaa jiraatu. Akkuma guyyaa kaanii garaarraa kolfuun hin hafa. Guyyaa gammachuu fi ayyaana waggaatti mimmaan dhugu. Hiriyoota ofiin gaditti of lakkaa'uun gaafa seegala. Ofitti amanamummaan nama keessaa du'a. Gomjii abidda biraa ta'u. Haati utuu beeloftuu harma nama hoosifti. Qoraan baattee qoraan taatee qullaa daa'imaa dhoksiti. Dhiphina yeroo deessu lafeen dugdaa gargar hiikkatee fi dhiiga gadi jige takkaan himattu. Garaatti dugdatti baattee hin dadhabdu. Seerri uumamaallee yoo jijjiirame garaan haadhaan jijjiiramu. Umrii namaatu dhuma malee immoo ulmaan haadhaan dhumu. Adaraa haati. Si waraabee biftu. Ilaa mucicha kam ture beektaa maaki bataam tigzeem haa ta'e mi'aati sin kijibin jaalallee feetu. Akkan sitti madha maaki gizeen biyya jiru sana beektaa akkam akkan irra ture akka irra as Dubaay dhufee ta'u zanna qeernaa miti sirriitti beektaa keessa walasaa waan hunda isaa hin beektaa kazaa angizee sana biizaan kun gubanne biizaan kiyya gizee gubate sana bakka waanumaan deebi'ee carraa tokko argachuu hin dandeenye natti fakkaate maaliif bideessuun anaaf gizee baay'ee ulfaata yoo jiraate dhugaa rabbi gizee sanaanii biraas yoo akkam xiqqaate kilo ja'a torban gannasi. Hayyee. Deemuudhaa kaanii kaamaatti bakka galmaa. Deemuudhaa kaanii. Eessa deemu haata? Biiroo. Bakka dalagaa moo? Maatii mul'achaa jiru. Lubbuyya koorniisa irratti qabeeti bakka koorniisaa mul'atu jira. Ani mul'achaa hin jiru yaa salkii ol qabeeti. Chaarjii godhataa jira. Teenkii na himuu keetiif. Ajaraachuu. Naa dubbii dandeenyu nuuf fixaa jechuudha. Naa ambar sagaleen suni.